Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun channel fayyaa Dr. Nafer Geetu official yerootti odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti kan ittiin argatanidha. Egaa sababa garaagaraatti qabamnee addaan faffacaanee jirree ammas sagantaa addaan qabannee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya tarii namoonni haaraan YouTube channel keenya maamila hin taane yoo jiraattan qofti yoo jaallattan qofa subscribe gochuudhaan maamila ta'aa isiniin jenna. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu waan kun dhiiras yookiin dhiira qofaa kan ilaallatu miti, dhiiras dhalaas kan ilaallatudha. Tarii keesiin kun baay'inaan dhiira irratti mul'atu malee shamarran irrattis ni argama, yookiin immoo tarii hiriyaa keessan yookiin abbaa manaa keessan gara fuulduraas rakkoon kun mudachuu waan maluufi gabaabadhumatti ibsaaf odeeffannoo gabaabaa irratti isiniif kennuuf kan argame ta'a jechuudha. Egaa rakkoon kun rakkoo akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee fayyaa wal hormaataatiin wal qabatee yookiin fayyaa wal qunnamtii saalaatiin wal qabate yeroo haasofnutti namoonni baay'ee waan dubbachuu saalfataniif akkasumas immoo rakkoo kana qabatanii waan ta'aniif rakkoo hedduminaan hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef tarii bira ga'uu dhiisuu dandeessu, argitaniittis ta'uu danda'a baay'een keessanii. Nama kamiyyuu dhiira kamiyyuu yookiin nama kamiyyuu rakkoon kun rakkoo mudachuu danda'u waan ta'eef namni kanarraa bilisatee rakkoo hin jiru jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irratti kan wal ilaallu rakkoo dafanii sanyii dhiiraa dhangalaasuu dhiirotaa maaltu fida isinitti meera. Kun kan shamarraniif kan dhiiraa qofa miti dheera. Rakkoon kun shamarran illee yeroo baay'ee fakkeenyaaf yeroo qunnamtii saalaa fedhiin isaanii dafee irraa jiraachuu danda'a. Garuu baay'inaan rakkoon kun rakkoo dhiira irratti mul'atu jechuudha. Kanaaf booda hiriyaa keessan abbaa manaa keessanis mudachuu danda'a. Akkamitti immoo shamarran irraa maaltu eegama, maal gochuu qaba kan jedhus waan of keessaa qabuuf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa, affeerraa keenya nu hordofaa. Egaan akkuma beekamu saalqunnamtii fi walqunnamtii saalaa miira dhalaaf dhiirii tokkotti wal gammachiisan keessaa tokkodha. Kana qofa osoo hin taane hariiroo gaa'elaa mi'eessuu keessatti illee gahee guddaa taphata. Akkasumas immoo sanyii ofii bakka buufachuu yookiin immoo sanyiin ofii akka itti fufu keessatti illee gahee guddaa akka qabu beekamaadha. Kanaaf yommuu walqunnamtii saalaa tokko immoo dhiirri tokko yeroo miira keessa galutti sanyiin isaa fakkeenyaaf sanyiin dhiiraa yookiin spermii kan jennu kun kan qophaa'e kun gara alaatti dhabamsiifama jechuudha. Sanyiin kunis immoo yeroo dhiirri tokko miira keessa galu miirri itti dhaga'ama dafee dhangala'aa jechuudha. Yoo ilaalle rakkoon kun rakkoo baay'ee hawaasa keessatti mul'atudha. Namoota baay'ee irratti hedduminaan namoota miiliyoona hedduu irratti kan mul'atudha. Yeroo tokko rakkoon dafanii dhangalaasuu yeroo walqunnamtii saalaa qorannoon hedduu gaggeeffamee tureera. Qorannoon garaagaraa waa'ee dhimma kanarratti akka agarsiisetti dhiirri tokko walqunnamtii saalaa dafee dhangalaase kan jennu qorannoowwan garaagaraa jiru gabaayisee qorannoowwan garaagaraa kan yoo jiraatanis qorannoo kana keessaa kan tokko kan amma tokko fudhatamu qabu yeroo walqunnamtii saalaa keessatti fedhii isheetuun gammachiisiin kan dhangalaasu yoo ta'e yookiin yeroo baay'ee kan sakandii 30 gadi jedhus jira jechuudha. Garuu qorannoon kana irratti walii galama. Fakkeenyaaf amma fedhii isheetuun gammachiisiin yoo dhangalaasu jechuudha. Kun immoo namootatti garaagara baay'ee tariitiin dhiironni tokko kan sakandii 5 gidduutti 10 gidduutti dhangalaasan illee jiru jechuudha. Qorannoon biraa kan irratti walii galame tokko immoo dhiirri tokko daqiiqaa tokko gaditti kan jedhu jira baay'ee. Qorannoon baay'inaan garuu kan irratti walii galame daqiiqaa tokko gaditti yoo sanyiin dhiiraa irraa ba'ee dafee dhangalaase rakkoo dafee dhangalaasuu qabu jechuudha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo kamiyyuu dhiira kamiyyuu mudachuu danda'udha. Namoota baay'ee maatii baay'ee keessatti mudata. Sababa garaagaraarraan kan ka'e tariitii rakkoon kun gara fuulduraatti nama kamiyyuu mudachuu mala. Namni kamiyyuu bilisa miti kanarraa jechuudha. Akkuma jennee rakkoon kun rakkoo dhiira qofa osoo hin taane shamarrillee ni mudata. Shamarree rakkoon kun yeroo itti argina jechuudha. Hedduminaan garuu akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalee rakkoon kun rakkoo dhiirota irratti mul'atu haa ta'u malee jechuudha. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti yoo xiqqaate yeroo tokko isaa oliif rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a. Namni kamiyyuu jechuudha. Maaliif sababoota kanneen maal akka ta'an jalqaba irratti maaltu nutti fida, akkamitti immoo mallattoo of yaaluu dandeenya, maal gochuu qabdu, yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabna kan jedhus kan wal ilaalu jechuudha. Kanaaf rakkoon kun baay'inaan namoota umriin isaanii waggaa 40 gadi ta'e keessumaa dargaggoota irratti baay'inaan kan mul'atu. Namoonni umriin isaanii waggaa 40 gadi ta'e rakkoon kun yommuu isaan saaxilaman argina jechuudha.
Mee rakkoo kana wantoonni nama saaxiluu danda'a maal fa'i kan jennu rakkoon kun rakkoo hedduminaan rakkoo keessa qaamaa yookiin immoo qaama walii wal qabatan kan osoo hin taane rakkoo xiinsammuu walii wal qabatan yookiin immoo xiinsammuu keenya walii wal qabatan jechuudha. Baay'een isaa rakkoo qaama waliin kan wal qabate osoo hin taane rakkoon kun baay'inaan rakkoo xiinsammuu walii wal qabata jechuudha. Mee rakkoowwan kanneen kanaaf kanneen nama saaxilan maal fa'aadha jennee tokko tokkoon yoo qaafnee ilaallu maaltu nama saaxilaa? Tarii baay'een keessan qabaachuu dandeessu si mudachuu mala jechuudha. Rakkoo kana beekuun immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Tokkoffaarratti fakkeenyaaf amma dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa yeroo jalqabaaf yeroo godhu tariitii hongoonnitee yeroo jalqabaaf yommuu godhu baay'een keessan tarii yoo gootanitti experience gochuu dandeessu. Dhiirri tokko wal quunnamtii saalaa yeroo jalqabaaf yeroo godhu miirri kun itti dhaga'ama yookiin immoo rakkoon dafanii dhangalaasu kunillee isa mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhiphina sammuu hamaa sababa garaagaraa stressii yookiin immoo dhiphinni sammuu hamaa garaagaraa nama mudachuu danda'a. Dhiphinni sammuu hamaa kunis immoo rakkoowwan kanneeniif nama saaxila jechuudha. Namni tokko yommuu dhiphatu sababa garaagaraa kan ka'e sababa jireenyaa kan ka'e yookiin immoo yaaddoo dhiphina stressii kan biraas ta'uu danda'a. Kunillee rakkoo kanaaf nama saaxila jechuudha. Inni kan biraa rakkoo hariiroo yookiin immoo waliigaltee dhabuu maatii waliinii fakkeenyaaf amma abbaa manaa fi haati manaa haadha manaa wajjin waliigaltee gaarii hin qabdan yoo ta'e hariiroo gaarii hin qabdan yoo ta'e shakkiin hin baay'atu yoo ta'e rakkoon kun rakkoo haaraa galaa deemudha jechuudha. Akkuma jennee mukuu hamaa yookiin immoo depression yookiin immoo dippirtiin hamaan illee maalii fi hormooniidha isinitti meera. Hormoonii dhiiga ujummoo dhiigaa fi maashaa wantoonni kunniin of keessatti qabata. Fakkeenyaaf amma hormooniin ni gadhiifamaa onnee irraa dhiigni ni madda kan beekamu onnee irraa dhiigni ni madda gara qaama saalaa deema qaamni saalaa dhiiraa dhiigaan guutama hin ka'a. Hormooniin kun immoo akka qopheessituun sanyii dhiiraa kun akka isaan kottoonfatan gochuudhaan akka inni gara laatti ba'u gochuu keessatti illee qooda guddaa qabata. Narviillee wal qabate jechuudha. Kanaan wal qabate waan jiruuf jechuudha. Inni kan biraa wal quunnamtii saalaaf ilaalcha gadi bu'aa qabaachuu mataan isaallee ilaalcha gadi bu'aa qabaachuun barbaachisaa miti taariitii. Kun ilaalcha gadi bu'aa yommuu qabaatan rakkoo kanaaf illee saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Inni kan biraa rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa. Waa'ee kanaaf viidiyoo hojjedheera baay'een keessa ilaaluu dandeessu. Rakkoon akkasii namooti isaan mudatee dafanii dhangalaasuu danda'u jechuudha. Rakkinawwan hormoonii wal qabatan fakkeenyaaf kaasnee hormooniin garaagaraa jiru hormooniiwwan kanneen akkuma jalqaba kaasuuf yaallee hormoonii kana kan jeeqan wantoota baay'ee dhukkubas ta'uu danda'a like dhiphina sammuus ta'uu danda'a rakkoowwan xiinsammuu walii wal qabatan illee ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoowwan yookiin jeeqamuu keemikaala sammuu keessa jiranii yommuu isaan jeeqaman akkuma beekamu sammuun keenya keemikaalota garaagaraa kanneen kan noorepinaa fi doopaamiin kan jedhamu gadhiisaa. Keemikaalli sammuu keessa sababa garaagaraadhaan kan ka'e jeeqamuu danda'a. Saayikooloojikaalis ta'uu danda'a yookiin immoo miidhaan garaagaraa irra geessu immoo jeeqamuu danda'a waan ta'eef rakkoon kunillee mudachuu danda'a jechuudha. Infekshinii ujummoo keessoo funcaanii gara laatti dhabamsiisuu yookiin immoo infekshinii fi xannacha piroosteetii jira. Piroosteetii gilaand kan jennu yookiin immoo xannacha piroosteetii illee jira. Yommuu isaan infekshiniidhaaf saaxilaman rakkoon kunillee baay'ee saaxiluu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoo kana hir'isuudhaaf maal gochuu qabna? Furmaanni isaa maali? Hanga xumuraatti nu hordofaa jirtu. Yaalan mallee nu hordofan waliin tura. Subscribe goone subscribe godha. Egaa jalqaba irratti dhiphina hamaa yookiin immoo mukuu hamaa hir'isuudhaaf yaalu. Akkuma beekamu dhalli namaa dhiphina yookiin mukuu balleessuu hin danda'u. Garuu dhiphina yookiin hir'ina kan hir'isuu dandeenya waan ta'eef dhiphina yookiin mukuu hamaa kan hir'isuun baay'ee gaariidha. Akkasumas sadarkaa hamaaraan kan isin ga'u yoo ta'e mana yaalaa deemanii ogeessa yaala xiinsammuudhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa ofitti amanamummaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Confidence. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa tarii dafina irra dhangala'eera kaleessa dheengaddaa arras akkas ta'uu danda'a innee ofitti amanamummaa hin qabne yoo ta'e confidence hin qabne yoo ta'e rakkoon kun ammallee nu mudachuu danda'a waan ta'eef ofitti amanamummaa qabaachuu yookiin immoo confidence qabaachuu illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa taatee kaleessa ta'e irraanfachuu fakkeenyaaf amma kaleessa rakkoon akkasii nama mudachuu danda'a. Har'as hin mudatee boris hin mudachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef taatee kaleessa ta'e sana ignore gochuudhaan irraanfachuudhaan sababiin kaleessa akkas godhee farras akkas ta'uu danda'a natti dhufuu danda'a jettanii miira gaabbii keessa yookiin immoo miira shakkii keessa galte yoo ta'e rakkisaa waan ta'eef taatee darbe kana hundumaa irraanfattanii itti fufuun baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaadeni. Inni kan biraa tarii immoo rakkoowwan waliigaltee dhabuu yookiin immoo hariiroon siinii fi haadha manaa keessa waliin jiru yoo rakkisaa ta'e rakkoo sana furuudhaaf yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa miira kee to'achuu yaaluu fakkeenyaaf yeroo walqunnamtii saalaa gootu baay'ee over
ta'uu qabdu yookiin miira keessa galuu qabdu. Yaada kee fakkeenya waan biraa irra gochuuf waan biraa fayyadu like distract gochuu jechuudha. Keenyaaf amma miira keessa galtee baay'ee of control gochuu dandeessu yoo ta'e maashaa naannoo keessa control gochuu dandeessu yoo ta'e dafee dhangala'uu danda'a waan ta'eef kanneen yaaluunis baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa yeroo tokko tokko fakkeenyaaf amma kondoomii fayyadamuun sanyiin dhiiraa akka hin dafee hin baane godha. Sensitiviitii isaa xiqqoo waan qannasuuf hir'isuuf jechuudha. Kanaaf kondoomii fayyadamuun illee amma tokko ni hir'isa jedhamee ni yaadama. Yeroo tokko darbanii fayyadamuun gaariidha. Inni kan biraa sochii dabalataa jira. Sochiiwwan gochuu qabdu. Sochiiwwan lamaan tokko jira. Sochiiwwan kunniin sochii lamadha. Sochiin tokkoffaa xiyyeeffannaa kee tolchi. Xiyyeeffannaa kee akkamitti tolchuu dandeessa jechuudha. Maashaawwan jiru fakkeenyaaf masalli kan jennu maashaawwan naannoo qaama saalaa, naannoo hudduu, sarbaa fi garaa keenya jiran jiru. Maashaan kun yommuu garmalee kottoonfatanii yommuu kottoonfatu sanyiin dhiiraa dafee ba'a jechuudha. Kanaaf maashaawwan kanneen control gochuudhaaf yaalu diriirsuu fakkeenyaaf baay'ee kottoonfatu akkasii walitti qabamtanii dafee bu'u. Kanaaf maashaa keessan sana diriirsuu ignore gochuu jechuudha. Rakkoo kanaaf xiyyeeffannaa kee tolchuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf xiyyeeffannaa tolchuun ni danda'ama. Haala kanaanii maashaawwan kanneen control gochuudhaan deemuu ni danda'ama jechuu barbaadeeni. Inni lammaffaan sochii maashaa jabeessu yookiin immoo Kegels exercise kan jedhamu jira. Sochiin kun akkamidha? Tarii mana jiimii dhaquudhaan miti kan hojjetamu. Manuma keenya keessa teenyee hojjechuun ni danda'ama. Kana jechuun sochii guyyaa guyyaan maashaa naannoo qaama saalaa jiran yookiin pelvic floor muscle kan jennu jiru. Maashaan naannoo qaama saalaa keenya jiran jiru. Isaaniin jabeessuu jechuudha. Kun akkamittidha? Guyyaa guyyaan kottoonfachiisuuf diriirsuu. Maashaawwan kanneen akkamitti kan jedhu immoo kan walii ilaalu ta'a jechuudha. Yeroo teessus ta'uu danda'a, yeroo ciistu fakkeenyaaf yeroo ciistanis ta'ee yeroo teessanii maal gochuu qabdu? Akka namni tokko fakkeenya namni tokko yeroo funcaa'u funcaan utuu funcaa'aa jirtu funcaan addaan kutuu hin jira miti. Yookiin sagaraarra teessee sagaraa addaan kutuu. Akka kana miira kana fakkeenyaaf funcaan jira addaan hin kuta akkas jedhu. Kana guyyaa guyyaa amma dalaguudha. Maashaa sun strength godha jechuudha. Ni jabeessa maashaa naannoo sanaa jechuudha. Kunis rakkoo kana furuu keessatti gahee guddaa qabata sabitee fi sekondii sadiif erga tursiisanii booda sekondii sadiif immoo dafanii gadhiisuu qabdu. Fakkeenyaaf sekondii sadiif qabdanii sekondii sadii gadhiisuu qabu jechuudha. Akkana naannoo maashaawwan naannoo qaama saalaa fi naannoo sana jiran jechuudha. Gama biraan immoo shamarran tokko yookiin immoo ati manaan tokko baay'ee jabeessuu qabdu. Psychologically treat gochuu qabdu. Wanti kun yommuu mudatu yommuu baay'ee dhiphatutti ammas immoo rakkoo hamaa kan biraaf rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaaf illee saaxilamuu danda'a waan ta'eef isinillee of eeggannoon gootaniif gorsiisin gootaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti rakkoo kana fakkaata kitaaba faaya irratti barreeffamee jira. Bal'inaanii kitaaba kana yoo argattan bitaa dubbisaa mallee baay'een keessanii waan baay'ee of keessatti qaba fuula 300dha. Kitaaba faaya fayyaa jedhu kana biyyoota keessaa biyya alaattis ni argina. Kanaaf waan gaarii argattanitti odeeffannoo gaarii argattanitti jedhee yaada tarii gaaffii yoo qabaattan ammallee nu barreessaa. Kitaaba kana immoo barbaada dubbisaa bakka argattanitti hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Fayyaa dhabinaa galatoomaa.